Namni akkuma bifti isaa garagaraa amala garagaraa qaba. Ishii shaamarranis ta'ee isa dhiiraa, abbootis ta'anii haadhawwan, daa'immanis ta'anii dargaggoota dargaggeetti nagaan isiniif haa ta'u. Elro'i tub jalatti kan argamtan, kan na ilaalaa jirtan, na hordofaa jirtan hundumti keessan nagaan keessan kallattii hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkasumas immoo guddaa waaqayyo sinaa eebbisu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Innis maayinni egaa dhugaadha. Homaa hojjechaatii hin jiru. Garuu hammitti manachirratti gadhiisutti obboloonni subscribe naa gochaa jirtan, hiriyoota keessan irrattillee miidiyaa qabdan irrattillee wanta fayyadamtan irratti share gochuun, story garagaraa irratti share gochuun na jabeessaa jirtanii akkattan sin galateeffadhuun beeku. Surprise immoo qabdu yeroo dhiyootti jechuudha. Kun hundumtuu immoo anaan wanti ta'e tokko hin jiru. Dhugaadha waan hojjenne sintu hojjete jechuun hin danda'ama. Waan hammitti kanaatti waan guddaatu ta'aa jira. Egaa arguun dandeessanii dhokseen jira hammam akka subscribe gootanii garuu immoo surprise taatu jechuudha. Okay, kallachumaan waan har'asinii qabadhee dhufetti deebina. Jalqabuma irratti akkan jedhee namni hundumtuu amala garagaraa qaba. Egaa nama tokko amala inni qabu sana sirreessuudhaaf yookaan namni tokko na sirreessuudhaaf maal gochuu qaba? Wantootan ofii kootti fayyadamee arge tokkoon isiniif kaa'uu barbaade. Akkuma dura jedhee namni tokko amala qabu sana dhiisisuudhaaf yookaan sirreessisuudhaaf wantoota itti fayyadamanii jiru. Yeroo baay'ee gorsa jedha namni. Nama tokko wanta inni balleessu yookaan inni ofirraa qabu tokko gorsa qofaan hin deebisuun hin danda'amu jechuudha. Akkamitti jechuu dandeessu? Fakkeenyaaf obboleettiin tokko yookaan obboleessi tokko wanta jaallatu qaba. Waan jibbus qaba, waan balleessus qaba, waan tolchus qaba. Wanta inni jaallatu dursitanii hubattuuf. Wanta inni jibbus ni hubattuuf. Wanta inni gaarii hojjetus ni hubattuuf. Wanta inni hamaa hojjetus dursitanii hubattanii walitti qabattu. Isaan booda garuu maal gootu? Egaa tokko akkuma beekamu gorsadha. Gorsa sanaa yoo dide itti eekamna. Itti eekamne yoo dide garuu inni ijoon nama tokkotti waarraa sirreessuu dandeenyu wanta inni jaallatu baruun keenya dirqamadha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waan inni jaallatu sana barreef taanaan hinuma waan badaayyuu haa ta'u hinuma dandeenyaaf hinuma irraatii fuuna. Isaan booda waan inni jaallatu sana keessatti nuti immoo hiriyaas ta'uu danda'a, maatii keessaa ta'uu danda'a, obboleettii obboleessaa hiriyaa ta'uu dandeessii danda'a. Waan inni jaallatu sana keessatti nutis jaalalaan nama sana qabuu qabna jechuudha. Sirreessuudhaaf waan hamaayyuu haa ta'u. Erga jaalalaan qabnee hin eekamna, gorsa taansuudhaan eekamuudha. Eekamne kaanee jibbootoo hin taane waa inni jaallatu sana keessatti nuti immoo nama sana jaalalaan qabuu qabna. Himmoona jaalalaan, hiniina jaalalaan jechuudha. Erga hiinee kaanee maaltu nurraa eegama? Atamma nama sana waan inni jaallatu keessatti jaalalaan qabdeetta. Isas ta'ee ishii qabdeetta taanaan wanta inni keessa jiru amala inni irraatii deebi'uu qabu sanarraa deeffachuudhaaf bakka sanatti nama sana qabda jechuudha. Hin deebi'a namni sun. Wantoota kanaan namoota sirreessuu hin dandeenya jechuudha. Tokko gorsaa, lola yookaan eekamuu. Yoo kun didu namoonni baay'een gorsumaan fudhatu, isaan booda eekamanii dhiisu. Miti garuu waan hamaayyuu yoo ta'e nama sana sirreessuudhaaf yookaan ishiis ta'u isa sirreessuudhaaf maal gochuu qabna? Waan inni jaallatu sana dursinee baruufii qabna. Isaan booda jaalalaan qabne waan hamaarraas deebisuu dandeenya. Wanta inni badaa hojjetu sanas dhiisisuu dandeenya. Gara daandii sirriitti akkasitti nama tokko fiduu dandeenya jechuudha. Eebbifama, hin gorsinaa, hin eekamna. Isaan booda gannee dhiisna toon taane waan inni jaallatu jaallannaa fi isaan booda immoo akka wanti sun miidhama qabu immoo jaalalatti argisiisne sanaan keessaatii deebisuu dandeenya jechuudha.
Kanaaf waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama. Sheerii, laayikii, sabiskiraayibii immoo naaf godhaa.